Kasi badawanu kasi mantu jura bani radio jakasi kana badawanu kana abatu egatawanu barana Oromootti. Waaree guyyaa dilbataa tokko hiriyoonni mana barumsaatti waliin barataa turan wal argaa yeroo dheeraa booda laaqanaaf walitti qabaman. Hundi isaaniitu jireenya hiriyoota isaanii keessatti waan uumame baruuf ariifatanii turan. Qoosaa hedduu fi nyaata gaarii booda haasaa isaanii nama hawwatu eegalan. Kutaa keessatti barattoota hedduu bebbeekaman keessaa tokko kan taate Anjelaan haasaa jalqabde. Dhugaa dubbachuuf jireenyi yeroo mana barumsaa ture kanan yaadirraa adda wanta hedduu jijjiiramee jira jette. Eeyyee jijjiiramee jira jechuun yaada ishee jabeesse naataan. Isaan kan beekan dhaabbata daldala warshaa haala wal fakkaatuun gaggeeffamaa ture. Hanga yaadanitti qaama namoota naannichaa turetti seenee hojii eegaluu isaati. Kanaafuu dhimmi isaan kaasan isa awwaachuun raajiitti ta'e. Haasaa isaa itti fufuudhaan akkas jedhee gaafate. Wantoonni yommuu jijjiiraman nuti hagam akka jijjiiramu hin feenu hubattanii? Sababni nuti jijjiiramuu morminuuf jijjiirama mataa isaa waan sodaannuuf natti fakkaata jedhe Kaarlos. Kaarlos ogganaa kaapteenii garee kubbaa miilaa turte. Waa'ee sodaa yoo dubbattu takka nan dhagaa jedhee yaadee hin beeku jette Jaaskan. Mana keessa hojjechuu irraa eegalee haga kaampaanii hoogganutti kallattii adda addaatiin yoo deeman iyyuu miira wal fakkaatu keessa darbuu isaanii yommuu hubatan hundinuu kolfan. Hundi isaanii jijjiirama hin eeggamiin waggoota muraasa darban keessa uumamaan to'achuuf carraaqaa turan. Hedduun isaaniis jijjiirama faan deemuuf karaa sirrii hin taane hordofaa akka turan dubbatan. Jijjiirama sodaachaan ture. Daldala keenya irratti jijjiiramni guddaan yommuu uumame waan gochuun nurra jiru hin beekne. Yeroo sanatti waan hin sirreessiniif kufaatitti dhiyaannee ture jedhe Maayikel. Suni garuu jechuudhaan itti fufe. Suni garuu hangan afoola ajaa'ibaa ta'e tokko dhagayetti ture. Afoola akkamii? Jechuun gaafate naataan. Afoolli suni ilaalcha ani waa dhabuu irraa gara argachuutti jijjiiramuuf qabu geeddare. Akkaataan itti hojjedhus natti agarsiise. Sana booda hojii fi jireenya koo keessatti wanti martuu ariitiidhaan fooyyee. Jalqaba irratti afoola salphaa mana barumsaa keessatti nutti himamuu danda'u waan fakkaatuuf na aarsee ture. Booddee garuu yommuu wantoonni jijjiiramanti wanta ifa ta'ee fi hojjechuu arguu dadhabuutiin ofitti aaruu kiyyaan hubadhe. Qooddattoonni afran seenaa san keessatti himaman garee jireenyaa koo adda addaa bakka bu'uun yommuu hubadhe akka eenyu ta'uu akkan fedhu murteesseen jijjiirame. Booddee seenaa san namoota kaampaanii keenya keessa jiran hundaaf dabarse. Hedduun keenya waan jijjiiramatti barreef yeroo muraasa keessatti dhaabbatichi fooyyee agarsiise. Akkuma koo namoonni hedduun jireenya isaanii keessatti hedduu akka isaan gargaare ni dubbatu. Ta'ullee namoonni muraasni homaa akka irraa hin argatiin dubbatan ni jiru. Isaan kun yookaan duraanuu kan seenaa san beekanii fi ittiin jiraachaa turan yookaan immoo akka yeroo hedduu mul'atutti waan hunda waan beekan kan itti fakkaatu fi barachuuf fedhii kan hin qabnedha. Namoonni hedduu maaliif akka irraa fayyadaman isaaniif hin galu. Dhimma kanatti madaquun kan itti ulfaatee fi hooggantoota olaanaa dhaabbatichaa keessaa tokko kan turan seenaa kana dubbisuun yeroo balleessuudha jechuun yommuu dubbatan seenaa san keessatti qooddataa kam akka bakka bu'an dubbachuun itti kolfame. Isa waa tokkollee hin baranne fi osoo hin jijjiiramiin hafee jechuudha. Anjeelaan afoolichi maal jettee gaafate? Eenyutu dhangaa koo fudhate? Marti isaanii koo fudhani. Wantan jaaladhu natti fakkaata. Nutti himime jedhe Kaarlos. Shakkii malee jechuun deebise Maayikel. Baay'ee na gammachiisa. Kan yeroo hedduu fudhatus miti. Afoolichi akkasiin eegale. Dur dirree cittuu fagaattee argamtu tokkorra dhangaa isaan gammachiisuu fi qaama isaanii gabbisu barbaacha naannoo rakkisaa keessa kan olii fi gadi fiigan lubbu qabeeyyii afurtu jiraata ture. Boleewwan ishee kan hafan qublamee yookaan araqee baasu. Kana lamaan walitti dabalan